gatiilee meeshaa biyya keessaa duraatii fi garaagarummaa ammaa akkasuma gatiilee majlisa Arabiyaa almuuniyeemii fi boondidii sadarkaa isaa akkaataa tiknisa garaagaraatiin. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo kiyya guutuu jira jirtu amantiif kutaan sooliin qoodiin baga jiraattan isinin jedha. Akkuma asitti argitan kana majlisa meetira 12tu na biratti ajajamee hojjetamee bahee jira. Majlisni kun baatii 3 fi guyyaa 12 na bira ture. Garuu jechuudha kan amma fe'amuu hedduudha. Abbaa tiknisa 40ti meetira 12. Kalariin isaa kalarii israhasii yookiin ammoo tuyyuu kalarii rasaasii yookiin ammoo silbarii jedhamudha. Akkasuma ammoo carqii keessa makaa qaba. Asitti meetira tokkotu jira. Wanni isin sirriitti hubachuu qabdanii almuuniyeemiin jira. Meetira haga barbaadaniin almuuniyeemii meetira 7 meetira 6 akkasuma ammoo tuyyuu meetira sagalii barbaadan 8 jahalle itti aansuun boondidiin kuni kan obboleettiin tiyyaa nama biraatiif dalagee akkasuma ammoo sun waan tursiifteef hatamtamaan tuni fudhataa jirtudha. Mee hanga xumuraatiif viidiyoo kana ilaaluudhaan laayik sheer godhaa. Meeshaalee hundaayyuu kan mana keessaa har'a qabadhee isiniif dhufeera. Dhumarratti viidiyoo kana irratti ni argattan isiniin jedha. Akkuma sitti argitan kana majlisa Arabiyaan kuni abbaa tiknisa 40ti. Gatiin majlisa Arabiyaa baay'ee dabalee jira. Akka duraatiin jechuudha yoo xiqqaate qarshii 1000 kan dura meetirri tokko 10,000 amma 11,500 ta'ee jira. Kan dura ammoo tuyyuu 9,500 amma 10,500 ta'ee jira. Qarshii 1000 dabalee jira. Wanni sirriitti beekuu qabdan namootiin tokko tokko gatii jechuudha hin dabalin yookiin ammoo tuyyuu gatii duraa osoo gatii amma quba hin qabaatin gatii duraa isinitti himanii boodarra yeroo isaan walii galtanii qarshii isin ergitanii ajajuuf deemanii dabale jedhaniin itti dabalee isiniin jedhan narratti dabalee namoonni hedduun jechuun keessaa waan hin oolle adda baafadha. Dabaluuf hin daballe dura naa gaafadhu jedhani waan baay'ee isin hubachiisuu barbaada. Jalqaba irratti majlisa Arabiyaan kuni gaafni inni dalagamee jedhe kaareen takkittiin qarshii 12,500 dalagamaa ture jechuudha. Baatii 3 fi guyyaa 22 guyyaa 12 isiniin jedhee jira dhiifama na of kolcha. Kanaaf inni haga dabalee jedhamuutu iyyuu baatii 2 achi dura ajajni ka kenname jechuudha. Akkasuma ammoo tuyyuu abbaa tiknisa 20 illee hin qaba. Akkasuma ammoo tuyyuu almuuniyeem illee hin qaba. Hundi isaa tuyyuu gatii isaa tokko tokkootiin kan isinii himuu fi boondidiin isaa tokkoffaadha maalidaa jechuudha. Warroonni boondidii sadarkaa adda addaatiin ajajachuu barbaadan gabarrallee bitachuu barbaadan fedha keessanii tokkoffaa irratti wanni jijjiirame akkuma gatiin tokkuma dabale kana jechuudha. Isinii ifaa jira miti teebilii duraaniin gimmaashallee yookiin meetirii 6 meetirii 7 waliin baasaa turre amma ammoo tuyyuu tokkoon isaa teebilii 5 qarshiin kan irratti bitamuudha isiniin jedha. Hiqaalee amma sitti argitan kanallee gatiin isaa ka duraatiin hangam garaagarummaa qaba ka jedhuu fi viidiyoo qabadhee isinii dhufee jira. Majlisa kanniin ilaaluudhaan isin namooti majlisa kana jaalattan duwwaa 9 lakkoofsii 78 15 72 75 waatsaappii teelegiraamaan na dubbisa. Yoo barbaadan imoo kiyyammoo tuyyuu nama biraatti kenne akka namni isin keessummeessu isiniif godha sun filannoo keessanii. Isin ammoo tuyyuu yoo nama biraatti sagalee dhageettan ishi jettanii isinitti hin tolu saniif jechuudha. Kanaaf gatii meeshaa kanaallee ammuma dhumarratti isinima sagalee wacaa keessa jira. Haalan akkuma isinitti himee jedhe xiqqoo biizii ta'ee na mijatuu hin dandeenye sababa saniif viidiyoo gad isinii dhiisuu dhiise. Haa ta'u malee garuu adada meeshaa fe'uun viidiyoo haga takka daqiiqaa 2 takkallee taatu haadha meeshichaatti erguuf inuma fudha. Garuu ammoo tuyyuu gadi dhiisuun natti hin tolle isiniin jedha. Kanaaf majlisni kuni akkuma sitti argitanitti meetira 7 tiknisa isaa tiknisa 20 jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Teebilii 5 qaba. Inni kun gatii ammaatiin kan bitamee jedhee wanni isin sirriitti hubachuu qabdani kan nama biraatiif gatii duraatiin dalagameedha. Gatii ammaatiin kan bitame tokkoyyuu haga ammaatitti hin baafne hundi isaatu jechuudha. Gaafa dura majlisa Arabiyaan kun meetirri tokko yoo 9,500 ta'e har'a 10,500 11,500 12,500 almuuniyeemiin haga 17,000 isiniin jedha. Itti aansuun ammoo meeshaalee mana keessaa kamtu dabale kamtu irratti ka jedhuu fi sagalee wacaa kana yoo isin jeequu baate asumaan na of kolchaa isiniin jedha. Tokkoffaa irratti feermuuziin seerii yookiin ammoo tuyyuu feermuuzii wal fakkaatan garagarattis baastanii tokkoon bitachuu ni dandeettanii bakka tokkotti illee bitachuu ni dandeettanii akkaataa feermuuziitiin 2,500 ni jira 3,000 ni jira. Kana jechuun 5,000 fi 500 6,000 ni jira jechuudha. Makarajiileen akkaataa garaagarummatiin qaba. Litiriin 2 2,300 ni jira. Haga 2,000 ni jira.
akkaataa meeshummaatii fi gaaroma isaatiin rakabootiin abbaa gadaa qarshii 3,800 ammaaf isiniin jedha. Burcuqqoo isaatii fi rakabootii qabatee saarbiisii meeshaalee of keessa akkasumas saanii raanii guddaa jira. Burcuqqoo warqaamaan gaafa dura bitamu jechuudha. Wanni isin beekuu qabdan qarshii 2,300 isinii bitaa ture galamaati illee isinii bitee jira. Har'a ammoo tuyyuu qarshii 3,000 jala kalooftee jirti. 2,600 giddiidhaan kan bitamu sanuu ajajaan malee argamuu dhiisee jira. Namootiin kalarii adda addaa barbaadanis obsaanis ta'e akkasuma ammoo tuyyuu filannoo kalarii keessaniitiin kan isiniif bitamu. Faashinis yoo taree jedhe faashina biraatti dhufaa isaaniin saarbiisiin tuni qarshii 3,500 tan 5,000 illee ni jirti ta 6,000 ta 7,000 hunda ishiituu bitee jira isiniin jechuu barbaade. Televiziyoona jira, tallaaja jira, saarbiisii ID jira. Saarbiisiin ID ta 2,000 ta 2,500 ta 2,800 illee ni jirti. San qofa osoo hin tahin meeshaaleen akkuma jechuudha fedhiin namaa garagara jiruun meeshaan garagara saarbiisii sibiilaa yookiin ammoo kalara warqii yookiin birrii of keessaa qabdu gurri isii hundiyyuu kan irraa hiikkatee gurguramuudha. Yeroo fayyadamnutti walirratti kan hidhannuudha jechuudha. Saarbiisiin ID fakkeenyaaf amma isheen tuni duraan qarshii 1,500 turtee yookiin birrii 1,000 bitee beeka. Kan buddeenaa kun ammoo tuyyuu qarshii 350 wanni hin daballe takka hin jiru isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Aananirraa, zayitiirraa, bunarraa, wanna hundarraa wallaahi wannummaan hin daballe hin jiru. Wanni isin sirriitti hubachuu qabdani fayyaa rabbi namaa kennu fayyatu iyyuu caala. Warri meeshaa jechuudha isinii galaa jira miti meeshaa adda addaa ajajattanii gatiin xiqqoo yoo dabalee jedhe ammoo tuyyuu adda isiniif fakkaatu akkuma sharafni achii dabaluun yookiin ammoo tuyyuu sharafni biyya alaa irraa dabaluun biyya keenya keessatti ammoo tuyyuu meeshaan ni dabala jechuudha. Kanaaf burcuqqoo shaayitii burcuqqoon tun baay'ee bareeddu qarshii 650 burcuqqoo waancaatii hedduu bareeddi diizaayinii adda addaatiin filattanii bitachuu ni dandeettanii isiniin jedha. Namootiin jaalattan laayik sheer gochuun warra ajajachuu barbaadan lakkoofsa kiyya nagaafattan tuni ammoo tuyyuu diizaayinii duraaniiti hedduu natti tolti jechuudha. Baay'ee guddos miti xiqqollee miti wanna hunda qabdi jechuudha. Laagaalee hunda qarshii 1,300 firiin 6 isaanii raanii kunoo guddicha kana baay'ee guddaadha. Inni jalaa gugurdaadha jechuudha. Lamaan isaa hedduu gugurdaadha. Kashan qabu walirratti qarshii haga 5,500 giloobaalii caalaa guddinni isaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Itti aansuun namootiin hedduun kan nagaafataa jirtan jechuudha. Eelee buddeena carqii zuuriyaa manaa keessaa kan nagaafatan carqii firaashaa innis ni jira. Mankaa fannooti mankaan fannoo qarshii 3,000 isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Wanni isin sirriitti hubachuu qabdan hundi isaa wanni hin daballe hin jiru. Jookiidha. Jookii ID jira akkasuma immoo jookii kalara adda addaatu jira. Ka 500 jira, ka 600 jira, ka 1,000 jira, ka 1,500 jira. Akkasiin feetanii burcuqqoon ID jirti. Hundi isiituyyuu jechuudha. Gatiin ammoo tuyyuu burcuqqoon birrii 1,100 darzanii tokko firiin 12 kan hir'ates jira kan dabalellee jira. Wanni isin sirriitti hubachuu qabdanii 100 jechuu yoo sharafni dabale akka meeshaan dabalutti beeka. Asobboleettiin teennatuuni manka darzana tokko shuuka darzana tokko qabdi waan hundaayyuu wanni isin hin qabne hin jiru jechuudha. Kanaafi wanni ani isinitti agarsiisu yoo jiraate wanni ani isin ibsu yoo jiraate hedduu biizii ta'ee meeshaalee jechuudha. Fe'uu meeshaaleen walirra natti ga'e ofirraa geessu ofirraa fe'uu fi akkasuma immoo tuyyuu herreega godhuudha. Meeshaa namaa jechuudha kan fe'uu fi karaan xiqqoo fagaatee makiinaan narraa dhabamee jedhe isa san akka badaa natti ulfaatee jechuudha eeguuf ta'aa jira. Kanaaf inshaallah wa ta'ala isin viidiyoo sheer olii gochuun akkasuma immoo laayik gochuun hiriyoota keessanii qooduudha. Isaanii ittoo kana ka 3 jira, ka 4 jira, ka 2 jira hedduu babbareeda jechuudha. Isa kana yoo nama hedduu ajajattanii jettan saayizii isaa guddaa ajajadha. Kalamallee saayizii guddaa ka 3 ka 4 innu saayiziin isaa bareeda. Tiriin kunillee seeriidha 3 walirratti 1,300 bitaa ture tirii kana kama dura mana jiru baase. Wanni isin sirriitti hubachuu qabdanii meeshaaleen hundi isaa jechuudha maktafaan wannummaan bakka san jiru hin birrii 10 man kashkashaan birrii 10 dabale isinii galaami jira mi kabuna takkoofnu sun jechuudha. San qofa osoo hin tahin meeshaaleen gurguddaan akka televiziyoonaa eelee hundi isaatuyyuu eeleen ammallee yoo baakkooniin isii yookiin ammoo doolaamni isii sun xiqqaa ta'e birrii 500 ni hir'atti isinii galee yoo guddaa ta'e ammoo tuyyuu